kaleessa dhimma amantiidha wal qabatee deetaa ministeera kan taate nu yaamtee turte achi turre galgalaa gasaa magriba karaa isiin irra deemtee dhuftu kanatti namni ciqilfatee qamaa karaarra guutee jecha buna gurguraa kunin nyaataa kunin dhugaa kun kuwaasii taphataa kun walitti yaa'ee hojiin hin jiru madrasaan manni barumsaa cufamee jira hojiin adda addaa kararraa ba'ee jira namni hojii waan hin qabneef amma walitti deebi'ee yeroo raahaa itti godhuyyuu amma ta'ee argine jechaadha waraabnee laallee bira dabarre kaleessa filwaa masjiida yoo dhayte achirraa haga makkalaakayaatti gadi dhufte haga ambaasaaddaritti yoo gadi dhufte jalli sun guutuun isa ufirraa jimaatti deebi'ee ciqilfatee jimaa qamaa faa jedhee jiraataa jira. maaltu jira wanni haasa'amuu fi ummanni eessa jira maal argaa jirta tokko kana lammaffaa dhukkubni kun horiis qaba namas qaba ummanni keenya horsiisee bulaan qotee bulaan maal wanni haasa'amaa jiruu fi wanni kun walitti deemaa jira lammaffaan kana sadaffaan ummanni baadiyaa jiru kun kan internet hin qabne kan facebookatti fayyadamuu hin dandeenye kan immoo command postii jala jiru mara jira amma dhukkuba kanarriin dhaabnaa hogguu jedhan kun yoo maal ta'aa jira mee maaltu sitti mul'ata dhukkubichi ofumaa isaatiif dhukkubsatee deemudha baare matuma isaatiyyuu ofumaafuu rakkatee nama dhukkubu dhabee nama dhukkubuyyuu dhabee hoo kanatti dhufee jedhee ofumaa isaatiif qaanfatee deemuu nama sigaltee ofumaaf maaksii bitatee jechuudha akka nuu isan qabne numtinuu akka nuu isan qabne afaanitti waa godhatee deemuu nama dhukkubsichi nutu zaata baasee deeme almuhim waan si dhibu ani magaalaa keessa deemee baadiyyaa keessa deemee asiifachi deemee waa ilaalaa ture torbee kana yeroo anis fursaa argadde erga wal ga'een bakka adda addaa hin jirre inuman deema warri bishaan dhiqatee nama agarsiisaa jiru warra duraanuu dhiqatu jalqabumayyuu warra bishaanis waan ittiin dhiqatu qabu warri immoo saamunaas qabu yeroo yerootti saamunaa argatu lammaffaa advertisementiin yookaan immoo beeksifni magaalaa miidiyaadhaan televizyiinaan dabarfatu hundisaayyuu magaalaa qofittidha kan inni xiyyeeffatee magaalaatti iyyuu magaalaa Finfinneeti kan inni xiyyeeffatee beeksisa godhaa jiru dhiqannaan akka kanaa jedhu yeroo tachi as deebitu nama 100 keessaa gulliitii namni taa'ee raafuu sii gurgurattee shunkurtii sii gurgurattee walitti nagadaa ooltu dhukkuba kanaa yoo tidheexee gaafa hangaafadheen ture dheengadda gulliitii keessa deeme dhukkuba dhufee jennan aan dhukkuba biraan natti jira naan jette tokko afaan oromootiin maa inneen naani dhukkuba rakkinaan natti jira ani utuun ijoollee kan koo waan nyaachisu dhabuutu yuna yaachisaa jira malee dhukkuba kan keetti dhaqqee dhukkubsatu naan jette dhukkuba keetti dhaqqee dhukkubsatu maali jennaan ijoollee kan koo waan nyaachifadhu raafuu koo gurguradheen raafuu gurgurti shoof gulliitii keessa teessee jechuudha nama meeqaa walitti dhufaa jirti guyyaa tokkicha gara nama 50-60 dhufe raafuu irraa bita raafuu kana harkaan qabdee gurgurattee inni sun harkaan qabee ka'eeti galee dhiqataa jennu fakkeenyaaf inni sun isiin achi jirtu suni yeroo waa tokko beeksistu warra agartee lafti isaa seeraamikiin lafarra galee beeksifni yeroo beeksifamu horsiisee bulaan keenya intini dhugaa irra caalaan isaa ammallee hojjetamee fi ammallee koo misoomni dhaqee achi hin geenye bar bishaan lolaa dhugaa galaana dhugaa fakkeenyan siima anu fi gooti kanan ijaan arge aanaa daaroo labuu dhiyaar argee keessaa jechuudha haroo bakka tokko yoo roobni roobe bishaan dhugu annan beeka ija kootiin ofii dhugeera ofii kootiin dhugeera haroo naannoo miliqaayitii karaa bookeetti akkana baasu jechuudha urfaa rooqaa bakka jedhamtu bishaan waraabbateeti qotee bulaan achi tattaafata bishaan laf ardiinsaa bishaan hin baasuuf laastikii magaalaadhaa biteeti yeroo roobni roobe laastikii magaalaadhaa bitee boolloo qotee laastikii keessa galfatee kee yeroo bakka rabbiin yaa rabbi waan waggaa dhugu kadhata waan loonoo baafatu achirraa jalqabii hamma daaroo abboonnaa dhufee baalee ga'utti mee keessuma deemaati ofii keessan ilaalaa mee dhukkuba kana yeroo yaaddanu ummata haroo wallaahi wa billaahi ofii kan kootiif irraammoo utuun arguu dhugee kam dheebodhe wallaahi naannoo kana namni quba qabu dhukkubni kun dhukkuba holoonis qabu loon irraa namatti darbuu jedhamu miti mee maaltu malaa isa jedhamu jarriyaa malanu nu garuu waan jiru itti himna sigaleera dubbin ila amma warri sangaa gurguratu walli loon gurguratu magaalaa xixiqqaa in beeyta rabbisi agarsiisu ati nama magaalaa baadiyyaa keessatti dhalate ani mu magaalaa iyyuu kaleessuman argeeyyuu quban qabu
warri sangaa gurguratu loon gurguratu walitti yaa'ee ati isa jettaati numaa warra magaalaa warra baadiyyaa maalaa sottaayyuu warrumti magaalaa jidduu kanaatis keessa deemsee argiteetta hoteela keessa laa jidduu torbee kana keessa hoteela keessa deemnee ilaalle nu mee akkamitti jiraataa jira taadeera dinniina mootummaan dinniina kanarraa uummanni mee wallahi akkuma duriitti jira hoteela tokko dheengaddaa seenne laaqana nyaanna jennee yeroo seennu namichi tokko nama baay'ee beeku wayiiti hunda namaa kana keessa deemee gurshaanaa nyaatu jedhee akkuma durii isaati beekatu anaa nyaatu jedhee foon xibsii wayyee kana waaddee kana waadamee fi dhufe tokko ka'ee ijoollee nama hunda afaan kaa hundinuu nagaa rabbiitiin afaan kaatee nyaatee nagaa rabbiitiin nyaata isaanii godhatee bee dhukkubni kun biyya kana keessumsiifamuu hin danda'a inni jedhu abjuu natti fakkaata tokko kana qabadhu.